هيا كم جرتو جالتم تطافي كبجم توتا channelii comedy demeesha hundi keessanuu akkuma agartan kun warraan tana galma kanatti argamna galma abbaa gadaati odaa bultimitti argamu jechaadha arraan tana sirna wal harkaa fuudhinsaatiif achi dheenee waan achi jirruuf haga dhummatutti keenyatti nu faana turaan isiniin jaa shaggooyyellee ni jirti ragannillee ni jira arsistoonni keenyallee baay'eetu jira waan ta'eef haga dhumma keenya nu hordofaadha isiniin jenna kunoo galmii abbaa gadaa odaa bultum kana fakkaata lisaati keessa isaatillee seennee isinitti argisiifnaa jechuu barbaadeeti hundaafuu haga dhuma dubbii xiyyaatti na faana turaadhaan kabajaan isiniin jaa kunoo gallisaatillee naada kana fakkaata kunoo aluma isaati jechuudha artistoota illee hedduu dhufee jira akkasumatti isaanii wajjinis qophiin koonu jira shaggooyyellee ni jirti wanni hundinuu waan jiruuf jecha isinummaan haga dhuma dubbii teenyaatti nu faana turaadhaan isiniin jaa kunoo ammallee kunoo laa kuni jechuudha naannoon kuni keessa isaatiidha keessa galma abbaa gadaa odaa bultum kun keessa isaati jechuudha Karamanne bagada esa Dakengel masa jajabesa Ta ensenasa babaresa Ta ensenasa babaresa Kuni keessa saati jechuu barbaadeeti kuni galma abbaa gadaa keessa saati keessa kun haala kanaan keessa deemnee alallee daawwachaa jirra kun hundinuu amma garraa jirtan kuni hundi saatu keessa saati jechuudha keessa galma abbaa gadaa odaa bultum jedhama haala ajaa'ibaatiin bareeda akkuma isin gartaa jirtan kunoo darajaa lammaffaadha jira kun hundi saatu jechuudha keessa saati darajaa lammaffaadha kan amma haasaa jiru tokkoffallee gad deemee isin agarsiisa haala kanaan bareeda galmi abbaa gadaa odaa bultum kana fakkaataan isiniin jaa hordoftoota keenya kunoo laa akkuma isin gartaa jirtanii kun hundi saachuu keessaati baay'inaan namoonni dulleen garuu dheeyxanii beekuu dandeessanii warran beeyneef beekumsaa ta'uu jeeti malee mirki caalu dhaqee jira galma odaa bultum kana fakkaataan isiniin jaa kunoo laa naannoo namoonni itti aanii daawwachaa jiran jechuudha galma kana namoota baay'eetu seenee daawwachaa jira namoota hedduu seenee bahaa Unkaan namni beeyne ni jirallee jeeyaadu yoo nama tokko namoota naannoo kanaa hin ta'in yoo ta'e bichaadha kunoo artistoota keenya saala kanaa wajjirra xiyyaan mataa guffarreeffachuun kun artistii jabaa falmii siraajjama isaa wajjii illee jirra kunoo qophiin keenya isaa wajjin jirra madaraka irratti kunoo amma artistiin kun affeeramee isaanii wajji jirra haala kanarra isiniin jirraan isiniin dhaggeeffattoota keenya qophiin owwaa sagantaan owwituudha kun guyyaa ka'umsa isaati guyyaa sadaffaa isaatii ganaadha guyyaa holamatti achi turama waan ta'eef haala owwaan artistoonni illee hedduu dhufee jira artistoota hedduu tajaajilatti argamee jira kunilleen kun artistootuma warra kunilleen kun ijoolleen isin biratti argaa jirtan kunilleen shubbistoota bebbeekamoo oromooti qabdu Khaisaafu naannoo odaa bultum qabdu khaisaa isaan tokkoon isiniin jaa kunoo haala kanarra jirra artistoonnis dhufanii jiranii shubbistoonnis dhufanii jiranii qophiin keenya haala kanaatiin jira nu faana turaadha daawwaddaadha ittiin bu'aadha isiniin jechaatiin deema sagantaatiyya ammaan tana kunoo qophitoonni illee shaggooyyiidhaaf illee waan sagantaan isaanii gaa jiruuf shaggooyyii dabraa kunoo laal kunoo po Ana fakkaata kunoo laa shaggooyyiin isaatilleen naagadhuma keenyatti nu faana turaan isiniin jaa dhaggeeffattoota keenya